Oduu Gaddaa Qondaalli siyaasaa ABO Obbo Baatee Urgeessaan Ajjeefaman. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo ABO Obbo Baatee Urgeessaa galgala magaalaa Maqiitti keessatti ajjeefamuu maatiin istaandarditti mirkaneesseera. Miseensi maatii isaanii tokko addi istaandarditti akka himanitti Obbo Baateen qibxata galgala magaalaa Maqiitti hoteelaa qabatan keessaa baafamanii rasaasaan ajjeefamuu himan. Maqiin iddoo dhaloota isaanii achis qonnaa waan qabuuf isa hordofuuf jimaata darbee garas dhaquu kaleessa galgala naannoo sa'aatii 6tti qaamolee nageenyaan kan fakkaatan hoteela qabatee ture keessaa fuudhanii deeman. Ganama kan reeffa isaatu daandii irratti gatamee argame jedhan. Qaama ajjeechaa raawwate ilaalchisee hanga ammaatti odeeffannoon qulqulluu akka hin argamnes himan. Obbo Baateen hoteela qabatanii turan keessaa baafamanii rasaasa jaan ajjeefamuu maddi odeeffannoo addi istaandard himaniiru. Abbaa ijoollee afurii kan ta'an Obbo Baateen baatii tokko dura gaazexeessaa lammii Faransaay Antuwaan Gaalindoo waliin Finfinneetti hidhamanii wabiidhaan erga gadi lakkifamanii booda hordoffiin cimaan irratti godhamaa turus quba qabaachuu himanii jiru. Maddi addis istaandard.